galtee laayivii Afrikaatillee kan jiraachaa turre sababa support logootanii fi akka nama bakka jireenya barataa jiraachaa turre galata qabdanii isin always nu bira ageessuma hundaa'u galanna keessanii waan xiqqaa lallaafaatti miti beekna laayivii keenya duraa beektan awas damu waan an arge TikTok irratti argite jirta viidiyoo keenya ka duraani sana murani gadhisan guys maal san godhan obsadaadha akkana flaaleeti isa obsi atuma turte injil so yeah laayivii so waan beektan haala keessa hojii dabaree dhufnee fi asille dhufnee qaama takkishoo biyya gaarii argannee bakka michuu jirreenee isin dagachuudhaaf yookaan irraa batu yookaan itti dhiisuulleen wanni taati gantummaa taati. Assalaamu alaikum hi guys akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha deemnee dhufnee jirra hedduu yeroo I think baatii lama yookaan sadii I think so baatii lama nama ta'a egaa viidiyoo tokko dhiisnee turree baay'ee sadii almost hedduu bannee deebinee har'aan tana so lagizee wintaraa hedduu qabbanaawaa it is too crazy akka malee arrafa 33 jirti akka malee qabbanaa so har'aan tana yeroo qabbanaa kanaanii qabbana tana qabbanuma isin gartan tana keessa akka malee qabbanaa gaanama tana nama biyya arabaa ifaa jiru beeka so namni Afrikaa keessa jiru hedduu qabbantiin jirtu nu bira biyyi teenya nagaa waan ta'eef takka asiin jirtu as bara doombu akkuma beektan gizee taanitti isin garsa turretti hedduu buutee jirti so har'a gaayise yeroo dheeraa boodan deebi'ee dhufe viidiyoodhaanii maaliif dhufte jechuun gaayise hin oolu isin yaadnee banne bakka all the famous ota jechuun eegalee jira warra famous akka duraanii tokko beektu warra duraanii tokko kaa isaan bar warra durii tokko bar dur famous turanii bar achi keessa jirra akkasuma jedhan beektaa maanta irraanfatamnee jechuun isin jedha so guys har'aan tana yeroo jalqabaatiif ibsine gaafa dhufteeti bakka lama sadii qofa deemne san booda jireenyaa ijoollee seennee biyya kanatti faayit godhu jira jireenyaa wajjini so always asitti bakka jireenyuma faayit godhu malee taa'imii gabbaatee bakka takka dhahitee yookaan immoo maal jettuu argachuun ni jabaatti isin galte keessattuu yoo nama faamilii qabu taate yoo nama faamilii gargaaru taate yoo gartee nama ati faamilii kee biyya sappoorti gootu waan adda addaa manaamin yoo nama qabu taate taa'imiin argattu ati gisee hunda faayit godhu jireenyaa wajjini isaan gargaaru isaan gammachiisuu ifii waa godhachuu ifii tattaafattee waa hedduu jira isin galte qubachuudhaaf biyya tanatti waa adda addaa godhachuudhaaf yeroo jalqabaatii fi wintaruma keessa mara keessa taa'imiin arganne wintaruma keessa obsee qabne gara Edmonton deema yeroo jalqabaatiif magaalaa guddittii Albertaa yookaan ammoo handura Albertaa jedhamte jechuudha magaalaa guddittiidha Edmonton deemna so obsee geesseetiin achi akka laaltuuf akkasuma achiin like akka vaakeshinaatti akka nu ta'uu fi irra dhufeetu miila firraa it's no video or for online guys so akasi Edmonton geessina obsee magaalaa guddittii Albertaa laaluu deemte har'aan tana isiifillee keessa vaakeshina akkasitti laaluu deemna magaalaa tana nu wajjin turtanii salaamu alaikum jedhe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aduyyana baati aktok fakkaadha sanaaf akka dhufadhe akkam jirtan nagaa keessan hordoftoota keenya edita kasayyaan guys long time right haalan baay'ee sadii almost yeah wallahi bakka dalagaa achi booda qaawajii taayimii dabarsu sanarratti fokus goone malee sani dawwalu viidiyoo sani dalaguu hin yaadannee wallahi edita kanuuf of kolcha ifamana godha biraanuu deema saniin jenna osoo akka gaarii deema jiru akka bariida subscribing deema jiru naamni wallahi almost islaamaa takuma dhibba sadii seennee jira sana haala deema turre obseen dhuftee guyyaa 15 osoo baatiin geen amma kun 15 haarwa subscriber onne turre ammallee deema jira garuu maashaallah gara kuma dhibba lama fi 15 jira we gonna keep going inshallah kuma dhibba sadii gaafas guys challenge ajaa'ibaa gifti ajaiba sagantaa bareeda wallahi baka waan gartee kuma dhibba seenen kabajin kuma dhibba lama seenen kabajin kuma dhibba sadii irratti waan ajaiba takkaan isanii kabajin inshallah isaniifis waan hordoftoota keenyaaf gifti ta'uu nuufis demoo hiriyoota keenya haasira wajji yeroo bareeda akka viidiyoo sanii waraabnu abdii guddaa qabna inshallah akkasi guys ani namaan tan isaniif hima eega biyya kana dhufe bakka namni hin deemin hunda bakka hedduun deemee jira alhamdulillah rabbil alamin video analatti illee bakka hedduu deeme video irratti illee demo ka waraabne gadin dhisini yoo hedduu qabna fakkeenya fakka Brooks gista kamiti gisee lamaan deeme so first vlog sanayyuu isaniif gadin dhisine
أنا ما سمر كيسة ترى فيديو سنيتو سكا بريدا ترى سمر إنت سكا دستنا وينتري فودا يا سو فيديو سلة سنيت كدي سنا أمس دعمو كا أرد دعمو إيسا دعمو جرا إدمنتن دعمو جرا guys handura alberta alberta andura magala gudditti alberta di magafi deiti lalta so kalgari kes jirtati lalti jirta galgari chun akka seeratti akka albertatti magala lamma faarenne jirra so magala lamma fa kana fi takaffa isan sila magala gudditti jani amallai akka fefennetti amamtana wal break update lalta so guys no jinturada akan dagayetti garu wahid dura dagayetti jira me dagmo qamantimne kani dalluta yero barida vlog barida akka taw abdi gudan qawa jechda ya ajmani bakka dadda demna bantan gize ne robbe je wata amer ganne ya bakka ne deena bakka mistra ndaynu jira ya akasi no jinturada Nordafa waan karaa kana taanoo fi sinigalte wintara waan ta'eef amma karaa bu'ee jira akka malee buutee jirti karaan akka makka jiru hin beeynu nagaan nu ageessu duraan isnoo keessa dhaabbadhee footoo ka'uun hedduu hawwaa ture wallahi amma na jibbisiiste gabboo hunda jibbiti ammaan tan feetu so guys akkasiin wajjin turaadha waan karaa kanatti haappiin ta'u waan hunda isin waraabaa deemna yeroo bareedaan wajji dabarsitanii jennee abdii qabnaa so akkanuma kanaan iyyuu hin dhuftan jettanii tiktok irratti irree wallahi komentiin keessan maashaallah agamta akka akkanu jaalatan arginee jirra batti garuu maal goona jiruudha biyya namaa irraa gara next step takka yoo waan jeeni amma isin dagattanii ijoolleen tun bargaa oldi famous jechuudha bargaa duraan famous turanii ay bargaa duraan waan xiqqoo fiituu faa dalagan ture munaan diina misirraa hin ta'u ammaan tan video namata ammaan tan dammo diaspora taani video yu dalaguun fedhan maal what the hell makiina amerikaa isaanis not hono akkana qilleensi inneesi dhufe akkasii guys no wajjin turaadha akkasii ammallee diasporallee taanumti video dalaguu hin dhiisnu inshallah fuulduratti more bal'inaan dalaguu feena because hedduu feena nuti youtube keenya irraa baduun feenu so because bakka irraa ittiin kaane beena eessa akka wajjin kaane beena laayivii keenya duraa beekan awas dammo waan an arge tiktok irratti argite jirta video keenya ka duraani sana muranii gadhisan guys maal isa godhan obsadaadhan akkanaaf laaleeti isa obsi atuma turte hin jiru so yeah live is a one bit ni fara da kesa hoji da barre dubne bi asille dubne khamma ta kisho biya gari arganne bakka michu jirenne sin daga chura boka jirra ba tu yo qari tu dizuleni goni taati gantumma taati ya stigelte nama khalesa bakka khaye dagate fatati bakka rahe sabab isin support sabab isin jalatan sabab isin like nidawata comment nugotani jirenya kana ega waay khaysani wa unda da kamne sinigalte live Africa tille khatti jiraachaa turre sababa support lugotanii fi akka nama bakka jireenya barataa jiraachaa turre galata qabdanii isin always nu bira geesuma hundaa'u galanna geessanii waan xiqqaa lallaafaatti miti hanga nan jaamu so akka isin nyaanna ara dhufne gaa idin wallahi na asoo dheerachuu dandeenya bibat fan too much asos addaayyuun dhaabduun no isaa bara saatee diitkoo laalaatummaan warraa mummurtaa murtan nu idaan gisee hunda biyyaa gisee dhufte isaa rakkishaa beektaa anu guys indo gulle ni be khayb sanu ani buna manatti bortar rakshelleda namni keenya malle isuma harara irra qaba nama khina mitiyu adunya gutu gaach namni adunya gutun timurtan ni feti namni azirun timurtan duga andura namni rakshab dugan se bidawanti gize atisa dugu egalte wa qaba nama samale namni simbodu buna birawan duite tempakata amma bakabrat dimna duite dugeste tempakatu bismillah ya akasi so magaalaa amma keessa jirtu ni walqixa Edmontanii fi Calgary'ti
Red Deer jirra ammaan tana jechuudha magaalaa walqixa magaalaa tan lamaan jirti. Asii ol sa'aat akka deemta sa'aat akka afaa deemta asii gad sa'aat akka afaa deemta jechuudha. Edmonton ta'uudhaa fi sa'aat akkaa fi wayiin nu afaa jechuudha. So hedduu karaa kana wanni nu walaa deemu jira qilleensa chaalenjii nu walaa deemu jira. Keenya jira akkuma isin garsiise magaalaa walqixa keenya jechuudha. Qilleensa akka har'aa rabbiin hin garsiifne. So amma gaa wayyaa asii wayyaa malee hareefuun tana keessa viidiyoo isin fudhatu turre san gartee hedduu isinoo kaasee akkanatti wanni godhaa ture. Anyways, amma seefiidhaa baanee jira caqee isaa asii gadi haa bareedaadha jedhee na fuuldura inshallah. Sa'a takka jiran nu hafe Edmonton goodhaa jechuudha. Dhufuu jirra Edmontonoch. Edmonton dhaquu jirra inshallah. So Edmonton or Edmonton? Edmonton. Namchi yeroo guddaa namni gisee ammaan tana biyya biraa jiru Edmonton kana haalaan beeku. Because isintu magaalaa guddittii ni haamamte. Ammoo keenyaaf komunitiin Oromoo achi jirti. Komunitiin Oromoo achi waan jettuun namni biyya adda addaa jira Edmonton beekan malee Calgary, Brooksy, Lethbridge bakka kana Albertaa keessa magaalaa tana hundan beekan. So magaalaan isiidhaa sadii afur qabdi. Gardiri, Calgary, Alberta, Calgary, Edmonton, Lethbridge afur magaalaan beeka. Kabira takka illee nama jirti. So magaalaan tanaa isintu ammoo lamaffaadha. Ta'uma irra Oromoon baay'attu san Oromoon hundi beekti. Garuu Calgary'n hedduu bareedduu magaalaa gartee clean maal taate Edmonton deemtee gartaa hedduu bareedduu jirti namaa garuu gabarana bara dabre immoo clean aan godhanii gisee sinoo buuti namni sinoo kaasu guddi gartee Calgary ni taraganne so as namni kaasu hedduu waan hin jiran beekan waan hin jiran fakkaata mootummaan beektaa gisee hedduu dheeyitee taati heeyisaaf kaayaaf magaalaa ta'utti caalaa asii dubbate jechuudha. Yoo asii caalee dasma muuf goona waan akka. Eessaatti? Edmonton caalee inni natti. Edmonton muuf goona. Okay? Itti oto silaaltu si deebotti eemaa akkamaa godhu amma silaalti. Ogguu mana baatu kara deema hundi silaana qalbii bona boorsee xiqqaa fi guddatu sidaadha. Maratu shindira koonanaa kennaatu miidhagsitu manaa. Maratu shindira koonanaa kennaatu miidhagsitu manaa. Yaa lubbuu takkifii koo jaalalli kee aananii kabbaana koo. Yaa lubbuu koo takkifii koo jaalalli kee aananii kabbaana koo.